obdike kesadabe enofo jajanake obdike kesadabe ya gofta simfarfada makake nawamada enofo jajanake obdike kesadabe enofo Sagalee Gammachuu chaanaalii keenyaaf haaraa kan taatan subscribe, like fi share gochuutiin barnoonni haaraan fi walaloon haaraa gadhiifaman akka isin bira ga'u taasisa. Sagalee Gammachuu akkuma maqaa isaan hojiin isaas gammachuu saba isaanii barbaada. Hojiin isaanillee boonsa. Kanaaf Sagalee Gammachuu like, subscribe
sheerii gochuu hin dagatin. Kanaafi sagalee gammachuu saba isaa kan fedhu namillee gammachuu saba isaaf kan hojjetu sagalee gammachuu namoonni walaloo fi barnoota qabdan karaa chaayinaalii kanaa gadhiifachuu warroonni barbaadan sagalee gammachuu bira akka isinii ga'u kan feetan karaa toora FB keenyaa Abbush Bayyan Sisaay kan jedhu ragaltanii akka isin ergitan isin gaafadha. Kanaaf sagalee gammachuu subscribe, like, share gochuu hin dagatin. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, Dubree Maariyaamiif haa ta'u, qulqullootaaf haa ta'u, haadha isaaf haa ta'u, akkanumallee toloota isaa qulqulloota isaa hundumaaf galanni haa ta'u. Ameen.